ilaal. Biddeenni ijoolleen eenyu warra Israa'eloota Israa'eloota duwwaaf waan ergameef. Kootu maaloo mucaa kun afayis jettee kadhattennaan no biddeen ijoolleen kun eenyu warra Israa'eloota. Eenyuuf hin darbamu jedheen sarootaaf jedheen saroonni immoo eenyu warra Israa'eliin ala saroota jedhaani. Kanaafuu inni sarootaaf hin ergamne Yesuus Kiristoos ilma namaatiif ergame ilmi namaa akka isaatti eenyu warra Israa'eloota. Warra Israa'el ala jiran immoo saroota jedha. Kanaafuu nuti dhugaadha Quraana keessatti boqonnaa lakkoofsa 49 irratti warra Israa'elootaaf erga jennee amanna. Warri Israa'eloota yeroo sana isatti amanan Yesuus Kiristoos ergaa dhugaa yoo fide dhufe inni dhugaa dubbata warra jedhetti amanan jireenya bara baraa argaa ture. Garuu amma bara kana keessatti kan addunyaaf ergame Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addunyaa guutuudhaaf Itoophiyaafis kan ergame Awurooppaafis kan ergame Quraanni maal jedha boqonnaa 25 lakkoofsa 1 irratti addunyaa guutuudhaaf ergamanii jedha salawaatu rabbi wasalaamu alaihi. Quraanni dambe kun jiru dhugaa. Rakkoon macaafuma si garsiisa akkoon tokko hin jiru macaafuma irra si garsiisa tole. Kanaafuuti Yesuus Kiristoos Israa'el duwwaadhaaf ergame yoo ta'e warra Israa'eloota yeroo sana itti jirutu itti amana malee anaaf si himiti. Kanaafuu yoo Yesuus Kiristoos dhuguma immoo Israa'elootaa fi Waaqayyo biraa dubbii ergee fide warri yeroo sana isatti amanan jireenya bara baraa argatu itti amantaa taate immoo Yesuus ergamaan hojjette immoo muslima jechuuti. Ara akkasitti. Akkasi kan nuti amma kanatti namanna la Yesuus Kiristoos warra Israa'elootaa fi dubbii dhugaa baraa fidee dhufee warra Israa'elootaa jennee amanti. Lama Waaqayyo biraa tokko jira jedhaman. Lama. Waaqayyo tokko barutu Waaqayyo akka nu fayyinuuf ilma isaa tokkicha dabarsee nuuf kenne cubbuu keenyarraa nu fayyisuuf jecha aarsaa nuuf godhe isa jaallatu Yesuusiin. Ishi amma Yesuus waaqa kan taane walii gallaan rakkoon hin jiru cubbuudhaaf isaafis nuuf haa ergu Yesuus waaqa kan taane bakka malee Yesuus ergamaa walii gallee jennaan waa'ee nuuf jecha nu fayyisuuf ergame jedhu immoo mee waliin haa laallu. Amma Yesuus Kiristoos ergamaadha waaqa immoo tokkichatu jira waaqni inni tokkichi sun immoo Yesuus Kiristoos akka nuti cubbuurraa fayyinuuf nu ergee jetteeti. Fakkeenyaaf cubbuu akkamiirraa akka fayyituuf mee kan inni si erge akka keetti. Cubbuurraa akka inni fayyisuuf. Cubbuu akkamii qabda tureeti. Cubbuu akkamii qabdaa ture Yesuus dhufee si fayyise cubbuu akkamii qabdaati fakkeenyaaf maal hojjettee qabda. Qabu fooniin dhaladhee. Jalqaba Yesuus garuu fooniin hin dhalanne. Yesuus fooniin hin dhalanne. Ishi waa'ee fooniin dhalachuu osoo hin taane Yesuus Kiristoos gaaffiin koo wanni si gaafadhe Yesuus Kiristoos cubbuu keessa kamiif kan inni siif du'e cubbuu jalaan asi kan jettu cubbuu maalii hojjette yeroo inni du'e atoo lubbuudhaan hin jirtu atoo reef dhalata cubbuu maal hojjette naasiif Yesuus Kiristoos. Wanta baay'eedha dhugaa namni kamiyyuu cubbuu qaba garuu cubbuu keessa inni kan saqqalame haa ta'u garuu cubbuu nan qabu baay'ee. Cubbuu isaa tamma hojjetaa jirtuuf siif fannifame Yesuus. Anaaf cubbuu anam isa hojjechaa jiru kanaaf inni naaf fannifame. Amma yoo nama ajjeefte ittiin gaafatamtu. Yoo nama ajjeefte ittiin gaafatamtu reeti. Yoo nama ajjeefte akka nama ajjeesuufis sagaleen Waaqayyo naaf hin eeyyamu isa. Yoo sagaagalte yoo hatte namni nama dhandee gongora yoo sagaagale yookiin yoo hatte amma cubbuu sanatti ittiin gaafatamtu moo Yesuusitti si gaafatama. Lakki mootummaa Waaqayyo galuu hin danda'u yoo naates innaa Yesuus cubbuu maaliif si du'e akkas ta'e immoo. Yoo ati cubbuu hojjettu kanaaf Yesuus hin gaafatamne cubbuu isa kamiif naa du'e jettee yaaddare. Cubbuu isa kamiifi cubbuu foon kootiif naa du'e. Cubbuu foon kootiif naa du'e. Isuma kan foon keessatti maa jiraata amma yoo sagaagalte yoo hatte yoo nama arrabsite cubbuu kanaaf Waaqayyo Yesuus Kiristoos si gaafatamaa reeyyii jedhe. Isa kanatti ati hin gaafatamtu. Inni kanaaf gaafatamu jireenya nuti amma biyyarraa uumamne miti. Garuu foon keenya biyyarra haacisuma lubbuun keenya gara mootummaa Waaqayyooti kan inni deemu. Balaan ishkaal tokko chaalte. Mee kana sittiin guguddisu inshallah xiqqoo waa siibseetiniin wanta jedha Yesuus Kiristoos akka Waaqayyo ofii isaa qabu beektaati. Waaqayyo eeyyeen sagaleen hin dubbata macaafni qulqulluunis. Akka inni Waaqayyo qabu hin dubbatame macaafni. Sagalicha ofii isaatii Waaqayyo bira ture ofii isaatii garuu Waaqayyo ture. Yesuus waaqa akka qabu beektaa jedhu Yesuus. Sagalee akka Yesuus Kiristoos akka waaqa ofii isaa qabu beektaa. Macaafa Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko naa dubbisne. Isa kana naan deebisuu dura utuu achi hin deemin Yesuus Kiristoos waaqa qaba moo qabu?
Inqaba abba isatu nu erga miti waaqni nu erga. Ayyesh. Waaqa baannaan bareedaadhash. Yohaanis tokko sii deeme galatoomna dhaqii. Kastinas na namni seeraan akkasi dubbatu haa dhooku. Eshi Yohaanis tokko irra sii deeme kun. Sagalee Dubbisumoo dubbisi shaatillee irra qabu. Ayyee. Sagalichi qaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture jedha lakkoofsa tokko. Okay. Eshi itti fufamaa asumatti haa ga'u. Eeyyan itti fufi. Eshi inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. Wanti hundinus isumaan ta'e wanti ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Itti fufaa. Eeyyan. Jireenyi isaa keessa ture. Jireenyi isaa keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Ifichi dukkana keessatti hin ibsa. Dukkanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'u jedha. Ayyee itti fufaa. Akkamitti hubattaree shi bakka kanatti? Ayyee akkamitti akka hubadhu sii dubbisa. Tokkoffaan asitti sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. Waaqayyos dursee waan hundumaa dursee kan ture sagalee ture jechaa jira asitti. Waaqayyo nu dursee. Deebisee maal jedhee sagalichi Waaqayyo bira ture jedhe amma lama godhe asitti. Waaqayyoof sagaleen gargar godhee jechuudha. Deebisee immoo maal godhee sagalichi ofii isaayyuu maal ture? Waaqayyo ture jechuudha. Sagalichi ofii isaayyuu deebisee maal ture? Waaqayyo ture jedha. Sagalee ofii isaayyuu Waaqayyo ture jedha. Okay. Lakkoofsa lama irratti inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture jedha. Inni kun maal? Sagalichi. Wanti hundi isumaan ta'e jedha. Wanti hundumtuu isumaan ta'e sagalee sanaa wanti hundumti ta'e jedha. Galee wanta ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedha. Wanti uumame hundumtuu yookiin wanti argame hundumtuu sagalee sanaan ta'e jechuu jira. Amma sagaleen sun ani Yesuus Kiristoos jedhee nama akka kootti. Maaliif jettee nagaachuu dandeessa? Namoonni Yesuus Kiristoos jedhu. Yookiin sagaleen sun Waaqayyo amma sitti waa'ee sagalee dubbataara malee waa'ee Yesuus hin dubbataa jiru. Amma jechuudha sagalee uumama Waaqayyo keessa baafnee dubbisaarra malee wanti ofii keenyaa barreessine atis immoo ofii kan keetiin barreessine. Miti? Isuma dubbisaa jira akkamitti akkan jedhan cal jedhee miti nama nuka jedhe. Waan irratti hundaa'ee jedhee jira asuma keessaati gadi siqeessu dubbisaa. Wanta irratti hundaa'ee lakki kuni Yesuus miti siin jechuu jira. Maaliif jennaan sagalichi kun ofiisaayyuu Waaqayyo malee Yesuus miti akka dubbataa jirutti. Yesuus abbaa sana malee. Sagalichi jalqaba waan hundumaa ture nuun jedhe. Sagalichi Waaqayyo bira ture jedha. Sagalichi ofiisaayyuu maal turedha? Waaqayyo ture jedha. Kanaafuu Waaqayyo inni kun eenyudha? Waaqayyo abbaadha akkas irratti. Yesuus miti. Sagaleen kun immoo maal ta'e Waaqayyo inni jalqaba ture sun maal ta'edha lakkoofsa 10 irratti deemnee dubbisne kunoo sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufateedha eenyutu Waaqayyo inni jalqabaa sun Waaqayyo abbaatu nama foonii ta'ee nu gidduutti mul'atee jedha. Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufatee. Amma asitti sagalichi nama foonii ta'e kan jedhu hiika sadii qaba akka macaafa qulqulluutti. Hiika sadii qaba. Hiika sadii kana keessaa bahuu hin danda'u. Tokko sagalichi nama foonii ta'e nu gidduutti mul'ate kan jedhu sagalichi hin jijjiirame jechuudha akka macaafaatti. Sagalichi Waaqayyo sun namatti jijjiirame jechuudha. Kan namoonni fudhattu hin beeku Waaqayyo nama ta'a jettee naman taati hin beeku ani naman ta'a. Yoo naman taate natti himte tokko jedhe. Lammaffaa sagalichi nama foonii ta'e jechuun sagalichi hin uumame jechuudha. Sagalichi hin uumame jechuudha. Kan immoo ragaan sii kenna macaafa keessaati ragaan sii kenna deema. Ka sadaffaa sagalichi nama foonii ta'e jechuun sagaleen sun hin raawwatame jechuudha. Sagalee kamtu hiikatti sii kennaa deemaan. Ani akka kootti sagalichi hin raawwatame yookaan uumame kan jedhudha. Malee Waaqayyoon jijjiirame jedhee namanu. Ati Waaqayyoon jijjiirame itti amantaa? Maalitti? Waaqayyo. Sagalichi nama foonii ta'e gaafa jedhu Waaqayyoon ni ture sun jijjiiramee nama ta'e itti amantaati. Waaqayyoon jijjiirama namatti? Eeyyan kaa'ama maal jechuun barreeffama tarraa'ee miti riyaam Waaqayyo namatti jijjiirame jechuudha jettee amantaati. Waaqayyo foon uffatee nu gidduu buufate. Uffatee hin jedhu bar. Sagalichi nama foonii ta'edha malee Waaqayyo sun nama foonii ta'edha malee uffatee hin jedhu. Kanaafuu Waaqayyo namatti jijjiirame itti amantaati. Macaafa qulqulluu irratti nan amana. Dhiifa maal tokko qoe. Kun obbo. Lakki akka jedhu kun hin jijjiirame jechuun Waaqayyoon jijjiirame yoo jettee maa rakkoodha Waaqayyo jijjiirame jechuun Waaqayyo samii irratti hafee hin jiru Waaqayyo suma tokkicha sanatti dhufee nama ta'e jechaa jirta.
kan waaqarratti fi tokko hin jiru jecha hartaati. Eeyyoon macaafa keessatti waan jechuun macaafatti nama nama jechuun akka ofii kiyyaa hubachiistu osoo hin taane akka macaafni qulqulluun dubbatutti kana nama nu. Amma kan waaqayyoo namatti ta'ee jijjiirame jechuutti akka jettee fudhattee maal dhibe waaqayyoon jijjiirame garuu akkas miti hiikni isaa. Hiika lama qaba. Tokko hin uumame jechuudhaan ta'e jechuun lammaffaan immoo hin raawwate jechuudha. Fakkeenyaaf hin ta'e dubbiin jettu kun akka macaafa qulqulluutti akka macaafatti siika malee akka kootti ni hiikuun. Hiika sadii qofa qaba. Tokko hin jijjiiramedha. Tokko hin ta'e ka jedhu kun hin uumame jechuudha. Sadaffaan hin raawwatame jechuudha. Sagalichi nama foonii ta'e kan jedhu sagalichi hin uumame jechuudha. Fakkeenyaaf waaqayyo maal jedha? Ragaasii kenna waan jedheef jechuudha. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa sadii irratti maal jedha seete? Lakkoofsa tokko irratti dhiifama. Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume. Lafti bifa hin qabu onaas ture. Callabboo guddaa fagoo irra dukkanatu ture. Hafuura waaqayyoos bishaan irra socho'a ture jedha. Waaqayyo ifni haa ta'u jedhe himnis hin ta'ee jedhame. Waaqayyo ifni haa ta'u himnis hin ta'e gaafa jedhu. Hin uumame jechuun moo maal jechuudha? Ifni hin uumame jechuudha miti? Ifni hin uumame jechuun ifichi sun immoo Yesuus Kiristoos. Ifa biyya lafaa. Rakkoon jiru Yesuus Kiristoos haa ta'u rakkoon qabu abshir. Ifichi Yesuus Kiristoos haa ta'u rakkoon hin jiru. Garuu ifni hin ta'e gaafa jedhu ifni kun hin uumame jechuudha miti? Ifni haa ta'u gaafa jedhe ifni sun gaafa ta'e ifni hin uumame jechuudha miti? Eeyyee. Ifni hin uumame jechuudha akka wanni akka macaafaatti ifni hin uumame jechuudha. Kanaafuu achitti Yesuus boqonnaa Yohaannis Wongeel boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irratti sagalichi nama foonii ta'e jechuun sagalichi hin uumame jechuudha nama foonii ta'e uumame jechuudha.